La keessa dhoofnee taphachuu heeruma gaarii fuudhaan gammachuu. Wow. Akkam nagaa keessanii daawwattoota fi jaalatamtoota ilmaan Oromoo bakka isin jirtanitti nageenyii fi jaalalli koo isiniif haa dhufu jecha Already Adam Tubi egaan qophii tokko qabadhee isinii dhiyaadheeraa amma xumura qophii kiyyaatti na waliin turaan affeerraa kooti namoonni YouTube channel kiyyaa haaraa taatan subscribe gochuu maatii kootaa isiniin jedha qophiin har'aa qophii ajaa'ibaati qophii bohaarsaadha qophii barsiisaadha jedheen abdadha qophichis maayini waa'ee cidha artist Saaliyaa Saamiitiin wal qabateetiin wanti dubbatamu jira. Saaliyaa Saamii cidha ajaa'ibaa tokko biyya Itoophiyaatti godhattee cidha isii sanirratti hinaafan hedduutu babal'atee addunyaa kana wal ga'eedha. Hinaafuun hin barbaachisu. Ilmi namaa hinaafatu kuffise. Inni biraa hinaafaa qofa osoo hin taane dimokiraasiin maal akka ta'e namni hin beeknes jira. Dimokiraasii jechuun wanni nu amma mootummaan falminuun kun maal barbaacha falmina? Amala godhannee falmanna moo waan wayii barbaacha bilisummaa wayii barbaacha falmanna kan jedhu irraa dubbanna. Isa jalqabaatitti gaafa deebi'u duraan dursee artistii teenya kabajamtuu jaalatamtuu Saaliyaa Saamii baga ijaaramtee bultii gaarii rabbisiif haa godhu baay'ee namatti tolaa cidha ajaa'iba gootee cidha hayyoonni Oromoo artistoonni Oromoo qaamni mootummaa fi qaamni dhuunfaa irratti argamee ta'eedha cidha yeroo jalqabaatiif baay'ee bifa addaa ta'een kabajameedha cidha milkii isiniif jenna. Inni biraa maal inni cidha isiisa irratti komii baay'eetu dhiyaate namoonni baay'een Saaliyaan bara maraneerumtii bara maalii waan akkasii waanuma isaan hin galchin yaa jara kenna jireenya nama dhuunfaa keessa galchuun maaltu sin galche wanni na dhibe tokko reedii nama 10 fuudhee 100 fuudhee jireenya dhuunfaa kiyyaate waan ta'eef isin hin naqu jireenya dhuunfaa keessa hin galina ilma qabdi maalii qabdi maaltu sin galche yaa jara kenna abbaan jaalate fuudhe haati jaalattee heerumte hinaaffaa akka kanaa dhiisa isin nama guddoodha nu daa'imman osoo jiru carraa keetti kaayoo ati waan argite wayii taate isin argattee jirti maal isin yaa goonuuf baga heerumte atis qaatii qabaattu dandeettii qabaattu nama si jaalatu qabaattu heerum hin hinaafin hinaaffan faayidaan qabu yaake aboo nama akkatti hinaafi yaa Allah hinaaffaa dhiisi barbaaddu amatatti gisee dhibba heerumi ati murteessan nama si jaalatu argatuudha nama si jaalatu argatuutu ulfaata namni hinaafu nama hundaa miti bar namni hundi raadheessee akka sareetti kophatta feetu nama tokko xiqqeessuuf yaada nama bultii jaaratu tokko waan adda addaa sababatti godhee xiqqeessuuf yaada malee namni kabajaa qabu kabajama namaaf mala jechuudha. Jireenya dhuunfaati kun namni jireenya dhuunfaa keessa galu faayidaa tokko hin qabu kijibduu ta'eetu maan qilleensa irratti hafa jechuudha. So jireenya dhuunfaa ishee keessaa ba'a ajandaa godhattanii waa'ee jireenya dhuunfaa ishee haasa'ina yoo danda'ame gaarii siyaasaa bakka yoo danda'ame namni tokko dhuguma nama jaalate yoo naatoo namaa qabaate namni sun gaarummaa nama saniin dubbata. Isiin nama gaariidha nama maal ababara Oromoo galata qabdi Saaliyaa Saamii jechuun nama Oromoota Walloo Oromoota Raayyaa nama Oromoon tokko isaan dagate tokko jedheetiniin miidiyaa irratti as baasee isaan yaadachiisee uummata Oromooti walitti makee nama seenaa dubartii Oromoon qabduudha. Dubartii jabduu Oromoon qabdu dubartii seenaa akkanaa takkaan dalagin jechuudha uummata Oromoo walitti qabuudhaaf nama eessa deemte waa'een jireenya dhuunfaa ishee immoo isinin ilaallattu wanni isin ilaallattu waa'ee jireenya hawaasummaa waa'ee siyaasa waliin qabnuudha malee waa'ee dhuunfaa isin nama gaarii taate badduu taate seexana taate jinnii taate wafeete taate sun isin ilaallattu jireenya amma fakkeenyaaf Reediidhaami wanni isinii haasoo kun yoo isiniif ta'e isinii ta'uu baatte irratti waliin haasofna malee waa'een dhuunfaa kiyyaa mana kiyya keessa badaa ta'aa fi gaarii ta'a sun nama biraa hin ilaallattu anaafi ana qofa malee hinaaffaa dhiisa. Inni biraa maal inni jireenya hawaasummaa jechuun mootummaa naannoo Oromiyaa tan taate adde eenyu caaltuu isaanii isiisantu sargii isiitti irratti argame akka tasaa taatee isiin nama biyya isiitti sargii isiitti irratti argamte yaa jara keenya namni ilaalcha siyaasaa garagara qabaate anama fakkeenyaaf gaafa fuudhe bilisiqinnaa sargii kiyya irratti argamuu hin qabdu maal rakkoo qaba waa'een dhaabasaa waan biraa waa'een immootu jireenya hawaasummaa waan biraati. Obboleessi kiyya bilisiqinnaa yoo ta'e yaamuu hin danda'u sargii kiyyaan. Hafuu narraa hafuu qaba. Ilaalchi akka kanaa ilaalcha dadhabaadha. Waan akkasii tasumallee yaadina. Maal boo namni meeqaa yoo walitti dhufeenya biyyatti walitti dhufeenya qaban mootummaa taatee dhiistee yoo dhufte maal rakkoo qaba.
Sanumaa yoo ta'e immoo sanumaa yoo ta'e dimokiraasiin nu falminuuf maali yaa jara kenna mirga nama tokkoo dhiibaa mirgi nu barbaannu kaminne anaaf fakkeenyaaf Saaliyaan yoo bilxiqin namaa yoo taatu taate maaltu nu galcha fakkeenyaaf maaltu nu galcha haa taatu bakka dhimma isiitti garuu isiin hin taane isin immoo taate jettanii waan namitti sun achitti argamteef qofa yoo shakkan nama tokko irraa of eegan malee waan hin taane hamaa isiin dubbatanii jechuudha. Dimokiraasiin nu barbaannu sun isa akka kanaati miti. Namuu fedha ofiitiin akka fedhe ta'uu fi waan fedhe ta'uudha. Kanaaf falmannaami eegasu odoo bilisummaan sun hin dhufin gaafa akkatti wal gabroonfanne. Gaafa bilisummaan biraa dhufe mootu maal akka wal goonu yaaduun nama dhibuu jechuudha. Kanaaf jireenyi nama dhuunfaa kan nama dhuunfati waa tokko abbaa tokko iyyuu ilaallatu nama tokko iyyuu galchu waan ta'eef keessan galinaa daraa keessa. Bilisummaan nuti barbaannu kanaa miti. Bilisummaan nu barbaannu reediin akka fedhe ta'u ati akka feete ta'u ati akka feete ta'u ati akka feete ta'udha. Bilisummaa jechuun isa san yoo gabrummaa taate maal godhaa mootummaa fuuldura dhaabannee rasaasni nu xara garee nu haa gabroonfatu innummaan yoo akkas taate. Bilisummaa jechuun mana keessaa jalqaba har'umarraa jalqaba odoo gaafuma gabrummaa keessa jirtu kanarraa jalqaba malee gaafa bilisoomte aandi jetteen eegaltu. Kanaaf hinaaffaa dhiisaa sargii akkisiisan godhadhaa dhiirris dhalaanis nu garsiisa bakka mindinoo yeenoo wanni barbaachisu baay'inni hinaaffamni haara galbannaa taachuu. Qinaat ta'uu tabboo qinaatii waa tokko nuun fayyadu. Hinaaffan namuuyyoo odoo danda'ame sargii babbareedaa godhannee akkasitti gaafa agarsiifne das nama jedha. Itti gammaduu fi qabna maa waan fedhe hin taane boo rabbina yaatu callisaniitu waanuma isaan hin galchine carraa akkasii dhabdeef yoo carraa nama saniit irratti waan argite haasa'uu taate shame on you shame guddaadha yaa ummata. Kanaaf cidha Saaliyaa Saamii baay'ee natti tolee baay'ee nama gammachiisa. Artistoonni hunduu irratti hirmaatanii jiranii namni irratti hin hirmaatin hin jiru. Namni tokko tokko immoo maal jedha gadda keessa osoo jirru akkamitti ol fuutanii jarana mee gadda keessa jirra jedhi guyyaa tokkoof beela buli. Maali gadda keessa jiraatuun wannoo nama dhoorgaa fuudha feeruma nama dhoorgaa hin dhoorgu. Gadda keessa jiraatuun nyaata nama dhoorgaa hin dhoorgu. Keessa ofiititti waan hunda qabataa bultii keetillee uffata malee namni tokko gadduma keessa jiraateef umrii isaa guutuu umrii irraa dabruu hin qabu. Kuni sheemi guddaan fakkeenyaaf samoona nu bashannana deemne san qilleensa jijjiiratu deemne maa bashannantan yeroo itti bashannanan maal yaa jedhan keessaniin hin bashannanne. Isumaa iyyuu mootu achi deemnetiniin waan hin taane waan Oromoo gadi xiqqeessu hin dubbanne. Alaabaa uummata Oromoo addunyaa irratti agarsiisutu turre. Waa'ee Oromoo halkanii guyyaa hojjetu turre achi bas deenne. Daqiiqaa takkaaf hin callifne jechuudha nuti. Garuu namni baay'een maa gootan yeroon kamaalitti artistoonni hayyoonni kenna dhamanii maalii jedhanii jedhe wallaalle nu hidhamu irraa dubbatu jira haasa'aafi jira deeggara jira achi bas deenne bashannanaami maarsii gubbaa odoo korre addunyaa biraa keessa odoo dhayne waa'ee saba keenyaa hin dagaddu hin dagatamullee akkuma san Saaliyaalleen har'a cidhaa godhattu malee waa'een uummata isii sammuu keessa jira. Sargii isii godhatu waan biraa siyaasni waan biraa. Bakka Oromoon hanga qiyaamaa waa'ee siyaasa irratti dhumuu qaba. Kanatu waan guddina nu dhoorge bara. Namni gaafa siyaasa illee oofu diinagdee ofii uffata siyaasa oofa malee callisee siyaasuma akkatti gogaa duubaa dhiibaan oolu siyaasa xumura hin qabne sanuu siyaasa Itoophiyaa kan xumura hin qabne. Mee fakkeenyaaf amma guyyaa irratti Raabiyyi aangoo hin qabu jedhama jedhanii Facebook irratti oofan. Ila akkaataan aangoo inni ittiin qabne seera qaba ila callisanii akka isin haasoftassanii miti. Akka heera mootummaa Itoophiyaatitti hin qabu malee akka mataa isaatitti aangoo mara jira ammas. Itoophiyaa keessa immoo durumaa heerri hin jiru seerri haqaa hin jiru. Akka amma seeruma Itoophiyaatitti silaa filannoon har'arraa jalqaba tureeyyuu waan dabareef akka seeratitti inni silaa mootummaa miti garuu seerri Itoophiyaa waan hin jirreef inni mootummama. Akka itti hubatuu qabdanii jechuudha. Wanni tokko biyyattii qiyaamaa hin bilisoomne biyyattii immoo siyaasa malee diinagdeen keessatti adeemsifamne kana keessatti gufuu ta'anii hafuu osoo hin ta'in siyaasa ofillee suuta uffataa diinagdee ofii uffatudha jireenya ofii of dura suuta ol bira qabdee ofeette yoo feete beeki dirqamni hin jiru siyaasa hin dirqama seen namsi hin jiru barbaaddu akkuma nama kamiitu callistee jiraatuu hin dandeessa. Kanaaf kanuman jechuu barbaada Saaliyaa Saamit irraa bu'aa ani gama kiyyaan xumuradhee jira.
ani nama dimokiraasiitti amanuudha. Radio Adam TV namoonni channel kiyya haarataa subscribe gochuun maatii kootaa dogongora qabaadhe yaada keessan kennadha. Fayyaanaa ta'a.